Jawaar Mohaammed kan bulchiinsa magaalaa Adaamaatti argamuun erga sakattanii booda waardiyaa moorichaa hidhuu fudhatanii akka deeman himame. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen oliyyannoo abbaa alangaa ragaan golga duubatti naaf haa dhiyaatu jechuun fudhate qofaa taasisuun oliyyata obbo Jawaar Mohaammed fa'aa ilaalee jira. Ajjeechaan suukaneessaan abbaa bokkuu abbaa gadaam goota korma garaa hidheem abbaa duulaa fi jal'aaba jila abbootii gadaa michillee hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti raawwatame taatee sirnoota darbaniin waggoota 120 dura Oromoo irratti raawwatamedha jedhame. Sirni biltsiginnaa akkuma sirna baroota durii Oromoota cabsuuf duguggaa sanyii Oromoota Karrayyuu irratti raawwate jedhu qaamoleen hawaasa garaagaraa Oromiyaa miidiyaan neetwork balbalaan dubbise. Waajirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa abbaan gadaa Karrayyuu garee shororkeessaa shaneetiin ajjeefame jechuun isaa soba dhugaa irraa fagaatee kan jedhu keenya biraati. Ajjeechaa jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame hordofee ibsa kan baase ABO'n ajjeechaa irra deddeebiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru seeraa fi dambii Itoophiyaa ifatti caccabsaa kan jirudha jedhe. Ajajni olaanaan ABO waboo dhimma waa'ee amantaa Islaamaa tibbana miidiyaa hawaasaa irratti ajandaa ta'e ilaalchisuun ibsa gabaabaa baaseen namni tibba kana miidiyaa hawaasummaa irratti bahee jibba amantaa Islaamaa dhiyeessuun karaa kamiinuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata hin qabu jedhe. Jijjiiramni bobbaa waraanaa taasifame umrii sirna biltsiginnaa kan gabaabsuudha jedham ajajaan olaanaa waraana Tigraay kan ta'e Jeneraal Taaddasaa Warrade. Magaalotaa fi bakkoota dhiheenya Abiyyi Ahmad bilisa baasee jira jedhee dhaadataa ture keessatti humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana biltsiginnaa irratti taasisaa jiraachuun isaanis dhagahame. Sababa gaagama siyaasaa fi waraanaatiin manneen barnootaa Itoophiyaa keessatti cufamaa akka jiran BBC'n gabaase. Mudhii 4 bara 2021 oduu har'aa dursuun kan isin faana turu Faayisaa Eliyaasi. Akka mul'atan daawwattoota OMN oduu idileetiin isinitti hima. Jalqabarratti qaamoleen nageenyaa biltsiginnaa mana haadha Jawaar Mohaammed erga sakattaaniin booda waardiyaa moorichaa hidhuuf fudhatanii akka deemantu himame. 25 bara 2014 akka lakkoofsa biyyatti ganama keessaa toora sa'aatii 2tti taateen kun bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti raawwate. Mooraa mana jireenyaa haadha Jawaar Mohaammed sababa beekamaa hin taaneen humnoota mootummaatiin sa'aatiiwwaniif weeraramu qaamonni itti dhiyeenyaan quba qaban OMN'tti himane. Milishaa fi poolisii idilee dabalatee humnoonni addaa Oromiyaa baay'inaan 20 ta'an hayyamamaatii malee sababa osoo hin ibsin mooraa bansiisanii manatti ol seenanii kan jiru namni OMN dubbisa kun yeroo ol seenanitti meeshaalee waraanaa gurguddaa qabatanii akka turanis yaadachiisa. Oduu keenyatti aanuun manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen oliyyannoo abbaa alangaa ragaan golga duubatti naaf haa dhiyaatu jechuun fudhate kufaa taasisuun oliyyannoo obbo Jawaar Mohaammed faas ilaalee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman keessaa obbo Jawaar Mohaammed dabalachuun obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaa kanaan dura hamma olaantummaan seeraa kabajamutti mana murtiittiin dhiyaannu jechuun dhaddacharraa hafuu isaanii bakka isaan hin jirretti dhimmi isaanii akka ilaalamu jechuun manni murtii olaanaa federaalaa jala murtii kennuusaa ni yaadatama. Ergasii as beellama yeroo dheeraatiin booda manni murtichaa adeemsa ragaa dhaga'uu yeroo eegaluuf jirutti abbaan alangaa federaalaa yeroo lammataatiif ragaa golga duubatti akka dhiyaataniif oliyyannoo gara mana murtii waliigalaa federaalaatti fudhate. Gama biraatiin gurmuun abukaatoo hidhamtoota siyaasaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed fa'aa hordofanis bakka hidhamtoonni kun hin jirretti dhimma isaanii ilaaluuf murteeffachuun sirrii miti jechuun gara mana murtii waliigalaa oliyyannoo dhiyeeffatanii akka turan OMN gabaasaa ture. Manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo galmee obbo Jawaar Mohaammed ilaalchise gama lamaaniinuu yeroo tokkotti dhiyaate olmaa guyyaa kaleessaa jechuun 384 bara 2014 akka lakkoofsa biyyattii oolen galmee lamaanuu ilaaluun jala murtii fi beellama kenneeti jira. Oliyyata abbaa alangaa ragaa golga duubatti akka dhiyaatuuf gaafate manni murtichaa ammas kufaa taasisuun adeemsa ragaa dhaga'uu manni murtii olaanaatiin murtaa'e akka kabajamu ajajaa dabarse. Oliyyannoon obbo Jawaar Mohaammed faan dhiyeeffatan kan bakka nuti hin jirretti dhimmi keenya ilaalamuu hin qabu jechuuf ammoo galmee qorate jala murtii kennuuf muddee 6 bara 2014 abbaan alangaa deebisaa qabatee akka dhiyaatuuf beellama bulfatee jira.
oduu keenya gama birootiin ajjechaan suukanneessaan abbaa bokkuu abbaa gadaa jal'aaba abbootii gadaa michillee hawaasa oromoo karrayyuu irratti raawwatame taatee sirnoota dabraniin waggaa 120 dura oromoo irratti raawwatamedha jedhame. Kanaaf uummanni oromoo martuu ajjechaa kana balaaleffachuu akka qabu jiraattonni aanaa Fantaallee dubbatanii jiru. Babal'ina gabaasa kanaa Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Ajjechaan suukanneessan abbaa bokkuu abbaa gadaa gootota korma garaa hidhan abbaa lula fi jal'aaba jila abbootii gadaa michillee hawaasa oromoo karrayyuu irratti raawwatame taatee sirnoota dabraniin waggoota 120 dura oromoo irratti raawwatamedha jedhame. Waggaa 120 dura aanoleen walloom calanqoom sooddoo fi azuulee dabalatee bakka oromoon jiru hedduutti ilmaan oromoo kumaatamaa fi jilli abbootii gadaa sirnoota gita-bittoota nafxanyootaatiin ajjeefamaa turanii jiru. Jecha suukanneessaa waraanni bilxiginnaa muddee 2021 abbaa bokkuu dabalatee warra jila tuuta gadaa michillee dilboo bookaa irratti raawwatame oromoon guutuun balaaleffachuu akka qabu rogeeyyoonni oromoo himaa jiru. Dhalataan aanichaa uummanniif yaada kenne ammoo sirni bilxiginnaa akkuma maqaa Minilikiin duula waraanaa bobbaasuun akkuma karaa Minilikiin dhaadatutti gocha duguuggaa sanyii jaarraa tokko dura oromoo irratti raawwatamaa ture tibban oromoo karrayyuu irratti raawwate jedhama. Sirni kun akkuma sirni Minilik eenyummaa sabaa fi sablammootaa dhabamsiisuuf carraaqaa ture. Akkuma oromoo walloo duguugaa turetti irra deebiin gadaa oromoo balleessuuf oromoo karrayyuu irraa jalqabe. Kanaaf oromoon marti ajjecha abbaa bokkuu dabalatee qaalluu fi warra ulfoo tuuta gadaa michillee irratti raawwatame kana balaaleffachuu qaba jechuun dhaammatee jira. Jiraatan aanaa Fantaallee inni biroo yaada OMN'if kenne ammoo namoonni gara jabummaa waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman abbaa bokkuu abbaa gadaa warra sabbataa qaalluu abbaa duulaa yookaan ammoo nama korma garaa hidhee fi hoggansa gadaarraa qaamota jiranidha. Kanaaf kun ajajaa fi adeemsa bilxiginnaan gubbarraam karoorseetti erge ta'uun ifa galadha jedhama. Agarsiiftuun kanaa inni biroo ammoo dargaggoonni lamaan warra ajjeefame kana keessaa miliqanii ba'an ajajoonni poolisii jila gadaa ajjeefaman kanneen qabanii turan gahee isaan gadaa keessatti qabaniin erga adda fo'anii booda bilbilaan ni ajjeefna fi hin ajjeefnu irratti wal mormuun boodarram ajjechaa irratti akka waliif galan himuun jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatan. Odeessa birootiin namoota 23 achi buuteen isaanii dhabamee wal qabatee yaadota lama argannee jirra. Yaadni inni duraa namoota kana gara magaalaa Olanciitii ol baasuun naannoo magaalattiitti kan argamtu kaampii waraanaa Soogiddoo jedhamtutti hidhanii jiru kan jedhudha. Yaadni lammaffaan ammoo akkuma warra jalqabaa sanatti fixuu hin oolan shakkii jedhu qabnaa jedhu jiraattonni aanaa Fantaallee. Dulli duguuggaa sanyii Oromoota karrayyuu irratti raawwatame Oromoota cabsuuf sirna bilxiginnaatiin kan raawwatamedha jedhanii qaamoleen hawaasaa garaagaraa kallattii kamiinis ajjecha abbootii gadaa irratti raawwatame kana irratti qaamni biyya bulchaa jiru itti gaafatamummaa jalaa ba'uu hin danda'u jedhamee dabalata qabna. Sirni bilxiginnaa akkuma sirna baroota durii Oromoota cabsuuf duguuggaa sanyii Oromoota karrayyuu irratti raawwatee jiru qaamoleen hawaasaa garaagaraa OMN bilbilaan dubbise. Kaayyoon sirnichaa inni guddaan Oromoota akka mataa gadi qabatan gochuudha. Kanaaf abbootii gadaa fi jaarsolee biyyaa Oromoota karrayyuu irratti ajjechaa jumlaa raawwatee jechuun dubbatu. Gochi guyyootaan dura Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti raawwatame Oromoota karrayyuu qofa irratti osoo hin taane aggaammi sirna gadaa irratti raawwatamedha jedhu. Ajjechaan jumlaa Oromoota karrayyuu irratti raawwatame kun gochaa Minilik uummata Oromoo irratti raawwate nu yaadachiisa. Sirni Abbaa Irree Abiy Ahmadiin durfamu zamachaa Minilik jechuun tibbana fiinxaaleyyii Amaaraatiin ajandaa miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jiru kan mirkaneessedha jedhu. Kallattii kamiinis ajjecha abbootii gadaa irratti raawwatame kana irratti qaamni biyyattii bulchaa jiru itti gaafatamummaa jalaa ba'uu hin danda'u. Sababni isaas torbee dura kaadirootaa fi artistoota sirnicha dhaadheessan garasitti bobbaasuun uummanni Oromoo karrayyuu akka bilxiginnaa deeggaran fakkeessuun olola dharaatiin hawaasa burjaajessaa turan. Egaa kun galma ga'uu fi dinnaan ammoo abbootii gadaa fi miseensonni tuuta gadaa michillee iddoo isaan jiran isin mariisifna jechuun yaamuudhaan naatoo tokko malee ajjeesan. Namoonni ajjeefaman lakkoofsaan baay'eedha. Isaan achi buuteen isaanii dhabames hedduu akka ta'e odeeffanne. Duula duguuggaa sanyii sirni bilxiginnaa Oromoota qulqulluu irratti raawwate kana hambisuuf uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee cabsuu akka qabus dhaamamee jira.
Ajjechaan abbaa gadaa karrayyuu garee shororkeessaa shaneetiin raawwatame jechuun waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsi baase komii kaase. Ibsi waajjirichi baase dhugaa irraa kan fagaatedha jaamee akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa abbaan gadaa karrayyuu garee shororkeessaa shaneetiin ajjeefame jechuun ibsa baase. Ibsi waajjirichi baase kun dhugaa irraa fagoo akka tahe ragaaleen bahaa jiran ni mirkaneessu. Sadaasa 30 bara 2020 akka ganama naannoo sa'aatii 3tti poolisii addaa Oromiyaa, poolisii aanaa fi milishaan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandaa Haroo Qarsaa jaamutti deemuudhaan uummataan miseensa shanee baasaa jechuun hiraarsaa turuun mirkanaa'ee jira. Abbaan gadaa karrayyuu shaneen ajjeefame inni jiru diraamaa Oppiidiyoon ajjeechaa artistii qaroo sabaa Haacaaluu Hundeessaa duubaan teessee hojjetteen kan wal fakkaatudha ittiin jaanii jiru fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa. Ibsi karaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin beekuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa dabalatee hawaasa Oromoo biyya keessa jiran dallansiisee jira. Maatiin miidhamtoota haala ture warra ijaan arkan keessaa isaan tokkodha. Kana malees warra madaa'anii lubbuun hafan irra dhugaa jirtu baruun ni danda'ama. Odeeffannoon Addis Standard irraa arganne akka mul'isutti dargaggoota shan shakkanii fudhanii deemuun humnoota mootummaa fi uummata jidduutti walitti bu'iinsi uumamuudha. Walitti bu'iinsa kana booda humnootni mootummaa naannoo sa'aatii 11tti Haroo Qarsaa irraa gara Mataaraatti deebi'an. Walumaa galatti gochi Oromoota karrayyuu irratti sirna Abiy Ahmediin raawwatame. Gocha Haayila Sillaaseen bara bulchiinsa isaa warshaa sukkaaraa Wanjii ijaaruuf qaamaan deemee erga daawwateen booda uummanni gootni kun lafa keenya tuquu hin dandeessu jechuun mormii itti kaasaa ture. Haayila Sillaaseen gara Finfinneetti deebi'uun humaa isinirraa hin fudhannu gara Finfinnee koottaa ni mari'annaa jechuun manguddoota karrayyuutti jaarsummaa ergee san boodas karrayyuun tola jechuun jaarsolee gurguddoo beektotaa fi dargaggoota ciccimoo dhageettii qaban waliigala 70 ta'an qabatee jaarsummaaf gara Finfinneetti imale. Namoonni 70 ija karrayyuu ta'an kun akkuma jaarsummaaf deemaniin achi buuteen isaanii dhabamee jira. Seenaan sun waggaa 50 booda amma Abiy Ahmediin raawwatamee jira. Kun ammoo gara jabina sirna bilxiginnaa nu agarsiisaa jiru fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa. Oduma wal qabateen ajjechaan irra deddeebiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru seeraa fi dambiin Itoophiyaa ifatti caccabu agarsiisaa jira. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen ajjechaan Oromoota karrayyuu irratti raawwatame ta'ee jaamee itti qophaa'ee humnoota nageenyaa fi hidhattoota humnoota paartii bilxiginnaatiin namoota nagaa callisiisuuf gara jabinaan kan raawwatamedha jedha Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen. Siraash sabaaf dabalata qaba. Ajjechaan irra deddeebiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru seeraa fi dambiin Itoophiyaa ifatti caccabu agarsiisa jedhama. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa muddee 3 bara 2021 baaseen ajjechaan Oromoota karrayyuu irratti raawwatame ta'e jedhamee itti qophaa'ame humnooti nageenyaa fi hidhattoota mootummaa biltsiginnaatiin namoota nagaa callisiisuuf gara jabinaan kan raawwatamedha jedhama. Abaawoon ibsa baase kanaanim ajjechaa suukaneessaan guyyaa saafaan uummata nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatame kun shira humni tikaa fi loltoonni paartii biltsiginnaa dursanii yaadanii ta'e jedhanii raawwatanidhas jedhem. Abbaa gadaa karrayyuu Kadiir Hawaas boruu dabalatee namoonni biroom gara jabeenyaan humnoota tika biltsiginaatiin erga ajjeefamanii boodam qaamoleen tikaa kurreebicha hamaa uummata irraan gahum Adda Bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti eereetii jira. Akkaataa ajjechaan kun itti raawwatameera jedhee bal'innaan kan ibse Abaa'oon gochi kunis qaama walabaatiin qoratamee kanneen ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyeeffamaniif yaamicha dhiyeesseetii jira. Ajjechaa uummata Oromoo karrayyuu irratti raawwate akka balaaleffatuuf kan ibse Adda Bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo fi guutuu biyyattii gochoota suukaneessaa akkanaa kan akka balaaleffataniif gaafateetii jira. Ummanni Oromoos ta'e ummatoonni Itoophiyaa dugda ba'aa kolonii jaarraa 21ffaa keessa ittiin baatu hin qabu kan jedhe Adda Bilisummaa Oromoo duguuggaa sanyii fi weerara lafaa biltsiginnaan adeemsisaa jirum irraa ummanni akka of eegu dhaameetii jira. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan paartii biltsiginnaa ummata Oromoo walloo dirooniin haleelaa jira. Har'a ganama yeroo ibsa kana baasaa jirrutti waraanni paartii biltsiginnaa godina walloo magaalaa Kamisee fi Baatee keessatti bombiidhaan haleeluun uummata nagaa ajjeesaa jira jedhe. Gocha gara jabeenyaaf ajjechaa mootummaa paartii biltsiginnaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jirum gadi jabeessinee balaaleffanna kan jedhe Abaa'oon ajjechaan jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamu kun madaa uummanni Oromoo madaa'ee jiru tuttuquudhaan biyyattii gara hokkora hamaatti oofaa jira jedhe.
Paartiin Biltsiginnaa gocha sarbiinsa mirga dhala namaaf duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa jiruuf akka itti gaafatamu akeekkachiisna kan jedhe ABO'n gochi hammeenya paartii Biltsiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru kun rakkoolee kallattii maraan biyyattii muddaa jiran daran hammeessa jedheetii jira. ABO'n ibsa isaa kanaan hawaasni idil addunyaa yakka sarbiinsa mirga dhala namaa irratti raawwatamaa jiru akka hordofu gaafateetii jira. Addatti ammoo dhaabbilee mirga namoomaaf falman gola maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gamtaa Afrikaa qaamoleen nagaa fi tasgabbii irratti hojjetaniif geggeessitoonni idil addunyaa bu'uura tumaalee fi seerota addunyaatiin uummata nagaa Oromoo fi biyyattii akka eegan gaafateetii jira. Walumaa gareen Biltsiginnaa aangoo qabatee jiru fedhii uummattoonni Itoophiyaa biyyattii walqixxummaaf qaban ukkaamsuudhaan weerara lafaa babal'ifannaaf olaantummaa garee tokko Empire Abisiiniyaa durii deebisee gadi dhaabuuf ifaajaa jira jechuun ibsa isaa goolabe. Qeerroon magaalaa Awwadaa duulli duguggaa sanyii Oromoota Karrayyuu fi sirna gadaa Karrayyuu irratti raawwatame hedduu nu gaddisiisee jira. Ajjechaa Minilikii fi mootummaa Haile Sillaaseetiin Oromoota qulqulluu irratti raawwatamee ture sirna Abiy Ahmed olaantummaa saba Amaaraa leelisuuf Oromoota qulqulluu galaafachaa jira. Ergaa kanaan dura sabboonummaan Oromoo xiqqeesse jedhee dubbatee tures hojiitti hiikuun ummaticha cabsuuf kan hojjetamedha jedhu. Uummanni Oromoo birmachuun hawaasa Oromoo Karrayyuu bira dhaabbatuu qaba. Tokkummaan walirraa qolachuu dhabuun keenya akka sabaatti kufaatii hamaaf nu saaxilee jira. Kana irraa of oolchuuf ammoo qophaa'ummaan keenya murteessaadha jedhu qeerroowwan magaalaa Awwadaa. Ajajaan olaanaan ABO waboo dhimma waa'ee amantaa Islaamaa tibbana miidiyaa hawaasaa irratti ajandaa ta'e ilaalchisuun ibsa gabaabaa baaseen namni tibba kana miidiyaa hawaasummaa irratti ba'ee jibba amantaa Islaamaa dhiyeessu karaa kamiinuu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata kan hin qabne ta'uu beeksise. Kana malees waboon ololaa jibbinsaa fi addaan qoqqoodamiinsa uumutti fuulleeffatee akkaan cimsee balaaleeffata. Uummanni Oromoos tokkummaan dhaabbatee akka gocha kana mormu yaamicha dhiyeessee jira. Itti dabaluunis namni dhuunfaa kun yaadni inni hirmaannaa yookaan walitti dhufeenya waraana bilisummaa Oromoo wajjin akka qabu fakkeessuun kenne hundinuu saba hamaa akka ta'e hubachiise. Gurmuun gocha kanatti bobba'ee bara dabres waraana bilisummaa Oromoo jidduutti qoqqoodamiinsa uumuuf karaa hedduu carraaqaa ture. Garuu karaa deeme maraanuu ni kufe tokkollee hin milkoofne. Namoonni tokko oduu sabaa uumuu fi facaasuudhaan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo burjaajii babal'isuu irratti fuulleffachuun isaanii nama gaddisiisaa siija ibsi ba'e kun. Jijjiiramni bobbaa waraanaa taasifame umrii sirna bilxiginnaa kan gabaabsuudha jedha ajajaan olaanaan waraana Tigraay kan ta'an Jeneraal Taaddasee Warrada. Haala qabatamaa lafarra jiru xiinxaluudhaan tarkaanfii jijjiirraa bobbaa waraanaa taasisuu kan mirkaneessan Jeneraal Taaddasee Warrada. Jijjiirraan bobbaa waraanaa kunis yeroo gabaabaa keessatti injifannoo argamsiisuuf kan kaayyeeffate ta'uu himanii jiru. Sadarkaa ammeerra geenyeen jijjiirraa bobbaa waraanaa karooraa fi sagantaa keenyaan taasisnee kan jedhu Jeneraaltichi kun Abiy Ahmed humna namaa fi teeknooloojii kamiyyuu otoo hidhate bu'aa waraana kanaa jijjiiruu hin danda'u jechuun ga'umsa waraana isaanii irra deddeebiin mirkaneessaniiti jiru. Haala qabatama lafarra jiru xiinxaluun tarkaanfii bobbaa waraanaa nuti taasisne kana sirni bilxiginnaa akka injifannoo ololaa jiraachuu kan himan Jeneraal Taaddasee Warrada dhugaan lafarra jiru garuu kan biraati. Kunis yeroo dhiyootti mul'ataa jira. TDF karooraa fi tooftaa waraana ofii isaatiin baafatee lola kan jiran ajajaan olaanaan humna Tigraay kun sirreeffama kana booda waraanni bilxiginnaa bakka jiru hundatti tarkaanfii fudhachuu akka eegalan tuqanii jiran ibsa isaanii kanaan. Tarkaanfiin bifa haaraan eegalame kunis guyyoota dhufan jabaatee waan itti fufuuf injifannoo dachaan akka argamu shakkii hin qabnu. Uummanni Tigraayis murannoo fi gahumsa ilmaan isaanitti amanuu qaba jechuun dhaamaniiti jiru. Ajajaan waraana humna Tigraay Jeneraal Taaddasee Warrada. Aduu keenya gama birootiin magaalotaa fi bakkoota dhiyeenya Abiy Ahmed bilisa baaseetiin jira jedhee dhaadachaa ture keessatti humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana bilxiginnaa irratti taasisaa jiraachuu isaaniitu dhaga'ame. Haleellaa bifa haaraatiin waraana bilxiginnaa irratti baname kanaanis komaandii poostiin loltummaa Tigraay mirkaneessee jira. Gabaasa qindaa'ee Naayimaa Umartu dubbisa.
magaalotaa fi bakkoota dhiheenya Abiyyi Ahmad bilisa baaseen jira jedhee dhaaddataa ture keessatti humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana Bilxiginnaa irratti taasisaa jiraachuun isaanii dhagahame. Haleellaa bifa haarawaan waraana Bilxiginnaa irratti baname kanas komaandi poostiin loltummaa Tigraay kan mirkaneesse yoo ta'u, sirni Bilxiginnaa gama isaatiin magaalota biroo bilisoomseen jira jechuun ibsu itti fufeeti jira. Naannoo Amaaraa bakkoota tibba kana waraanni Bilxiginnaa qabadhee jedhee keessatti lolli kallattii hedduun akka haaraatti eegaluu isaa odeeffannoowwan waraanaa yeroo ammaa bahaa jiran irraa hubachuun danda'amee jira. Akka fakkeenyaattis magaalaa Gaashanaa kallattii bahaa fi kibbaa akkasumas kaabatti waraanni akka haaraatti taasifamaa akka jiru maddeen keenya waraanaa irraa beekuun danda'amee jira. Aanota Walloo gama kaabaa kanneen akka Waaldaa, Daawuntii fi Daalaantaafaa keessatti lolli bifa haaraan humna waraana Bilxiginnaa fi humnoota Tigraay gidduutti deemaa waan jiruuf loltoonni Bilxiginnaa fi fiinxaaleeyyiin Amaaraa tibba kana gara Gaashanaa seenan dhiibbaa guddaa jala seenuun isaanii beekameeti jira. Godina Waaqmiraa keessattis magaalota akka Dibbikoo fi Laalibaafaa qabachuu kan labsee ture. Waraanni Bilxiginnaa waraana humna waloo ittisa Tigraay fi adda bilisummaa agawootiin haleellaan haaraa irratti banamuun dhagahameeti jira. Bifuma wal fakkaatuun Walloo gama lixaa keessatti humnoonni Tigraay bakkoota akka Fincooftuu, Doobbaa, Koree, Waayim Aambaa, Laga Hiddaa, Gutaaraa fi kanneen biroo keessatti waraana Bilxiginnaa fi humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa garasitti seenee irratti haleellaa banuun isaanii mirkanaa'ee jira. Haleellaa akka haaraatti bakkoota dhiyeenya waraanni Bilxiginnaa qabadhe jedhee kanneen keessatti adeemsifamaa jiru kanas guyyoota itti aanan cimee akka itti fufu ajajaan waraanaa ittisa Tigraay Jeneraal Taaddasee Warradee ibsa kennaniin mirkaneessanii jiru. Waraanni Bilxiginnaa gama isaatiin magaalota haaraa bilisa baaseen jira jechuu kan itti fufe yoo ta'u, haleellaa bifa haaraan irratti baname kana ilaalchisee garuu waan jedhe hin qabu. Oduu teenya xumuraatiin sababa gaagama siyaasaa fi waraanaatiin manneen barnootaa Itoophiyaa keessatti cufamaa akka jiran BBC'n gabaase. Duula kitatii hordofee ministeerri barnootaa Itoophiyaa sadaasa 27 bara 2014 hamma muddee 3 bara 2014 akka lakkoofsa biyyattiitti barattoonni fi barsiisonni akkasuma hojjettoonni maatii namoota adda addaa waraanaa jiran akka gargaaraniif manneen barnootaa akka cufaman ibse. Durataan paartii Izeemaa fi ministeerri barnootaa Itoophiyaa Birhaanuu Naggaa ibsa dhimma kanaan wal qabe kanneen biyya malee jiraachuun waan hin danda'amneef hunduu biyya isaa eeguuf dirqama qabaa jedhan. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kufaatii waraanaa fi siyaasaa qofa osoo hin taane gaagama dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti dhaqqabsiise jedhamuun kan dubbatamu yoo ta'u, xiinxaltoonni kaayyoon guddaan manneen barnootaa cufamaniif namni hundi waa'ee waraanaa akka yaaduu fi jechuu irratti argamu. Gabaasni kan Siraay Sabaati ture. Hayyaan daawwattoota OMN oduun teenya kanarraa isiniif qindeessina isumaan gammaatti daawwattanidha. Oduu teenya irraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdii qabna. Sagantaalee OMN tanneen haftu waliin turtii gaarii.